dhagaam abbaake eessumake abbeerota ke firoottan si beekan hiriyoota biyyee facaaftee waliin guddatte har'a yeroo ati akkas godhan san argan maaltu itti dhagaam kanaaf ilmaan oromoodha wanni isin dhaamu takkittiin jiruu biyya baqaa keessa jirtan yoo na bar waraqaa biyya san keessatti ittiin jiraatan qabani bar bakka boritti kuftan hin beeytan rabbiin yoo sodaattan yoo gartee rabbii isin uume sodaattan yaa oromootiyyaa hin salphanne hin qaanofne wanni kun hagam takka akka nu salphise hundi keessanuu argaa jirtanii dhagaa jirtaniiti salphina akkanaa fi ooyida akkanaa keessa harka keessan akkana jettanii keessan kaayina waan barbaadan dhaba kasaara yoo dhabdanii isin miidhan himadha jaarsota jiraami hagaatiin tiktok irratti laayivii akkas gootu obboleessa kee gabbaatee akkana nu gochaa jiranii akkana nu godhaa jiraniiti oromoo nu dhagaa nurraa dhoggaa nurraa qaba nurraa dhaaba mee jaarsotiin gaafsan oromoon sirraa dhaabutitu gaafas waan akkana raawwatte jaarsi biyyaa osoo jiru osoo shekkutiin jirtu osoo wanni meeqa jiru tarkaanfatanii san hundarraan deemanii gochaa akkanaa kana walirratti raawwatuun kun aadaa addunyaa irra hin jirre kun alaamaa qiyaamaa keessatti osoo warri shekkutiin hadiisa beektu jiraatte sirritti waan kana beektu jiraatte alaamaa qiyaamaa keessaa isa tokko jedhee yaada'anii kuni galatooma dhiirri akkamitti gudeedama ilmi dhiiraa maaltu isin dhagama an tiktok irra an mooraa kana hin jaalladhu moorama tiktokii kana takkaa seeneen beeku yeroo akkanaa kana malee kana boodallee seenuun barbaadu maaliif ilmi namaa laayivii wal waraabaa akkamitti dhiira daffara akkamitti dhiira gudeeta kun qaanyii guddoodha akka sabatti nu salphise hin salphanne bakka seennu wallaalle hayyee kana komachaa mootummaan kun nu fixe sirni kun akkana nu godhe maal jennare eega obboleessa irratti akkana godhu taate maaltu nu hafe kana achi maaltu jira kana haga dandeettaniin wanta tasgabbeessa haga dandeettaniin araara rabsa ji'a tokko baatanii gartuu tokkotti hin gorina ana gammaasuutti maqaa nama tokko yaamne maqaa gosa takkallee yaamullee hin barbaadu oromoon oromoodha garuu ka ibaluuti warra ibaluuti kanallee dhaaba warra ibaluuti fi ganda ibaluutu rakkoo kana hunda fidee har'aa siin nu gahe kanaaf haga dandeettaniin wal tasgabbeessa haga dandeettaniin akka araarri kun buuf hundi keessan dhiibbaa godha hundi keessan nama beeytan irratti dhiibbaa godha araarri haa bu'u tokko nyaatee tokko jiraachuu hin danda'u hundi isaa badii qaba yakka qaban gama lamaanitu yakki guddaa fi xiqqaa walirra illee qabu kana jechuu barbaada galatooma eedar kiyyaa na of kolchi sirriitti sirraa dheeresse dhiifama guddaa si gaafadha biroo ayyee galatooma ulfaadha itti fufa carraa ka'ee nuti itti fufa galatooma eedar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما سألت على ناسه سعاد بقى ربنا راني لما تيك توكي كان اللي عند بلا شركه كان اللي سيدي ويلكم براذرز سنجتشاتني أكا حقيقتي أن نما كان الرجاف هاسو باقي سالفتشا باقي قدا باقي وفيت قدان هاسا نما كان الرا مال جنان ون الرهاسا جركون وان هاسو فينا مفتول متي وان دبتشو في اللي نما مجتو متي أكاس قد أني أكنا قد أنجني دبتشو في اللي تكونوا الفاتا ربهم ترحمة وأقولوا ملي كوني قدان كيسجر زمن كيسجر باقي نمت دقام أدوات دبتشو رافي أما ونجرو لولي كون أكو مهندي كيسان بيتان لولا ميديا الرجال كماميرا بيجو هدين لك ديفته تريمتي لولا كل لولا ميديا توهم بيتني وميديا الرا خي لولا ميديا تيك تاكي كان أمو نيوت أك هوجن ستي يوكاو جولي كمتو هذا نمات كيسا أبا نمات كيسا جند نما سلبسا ستي وجولي كمتو أدبا في أخلاق أجارين كمنه ولمان بينا وجولين سعودي هدون بكسا إتو مشمان يوكاو جولين دبي يوكاو جولين توبيا دا الربا كان إيسا نانو خمي أكبر هن هندو ولمان بينا لول ميديا دا كون غير لفات قد بيه مكا أرسيدا مكا ولو مكا هررجي مكا جمع بلي السودان كون أمو أدهاتو مالي لول كوني وأمن إيغال ليجو هندي كسا ولمان بينا وانا مدرجة لكبه أمو تيكو كون أدهتي تيكو نول فاتا وجولين أما مكا أرسيداتي يوكا مكا ولو دهاتي تون وجولي كميتي وجولي خليس يوكا بروني تلفاتي يوكا هجي دباني وان نياتني بولن أولن دباني ركو في ركسة اتهاماتي خراب هاراتين أكم أبوليوان كي نبرا
biyyarraa baqatanii fi biyyarraa ba'anidha. Akkamitti namni ganda ofiillee naannoo ofiillee hin beeknee fi hin hubanne uummata Arsii bakka bu'uu danda'a. Akkamitti Walloon bakka bu'uu danda'a. Kun ammoo anaaf gaafii kiyya. Gochoota suukanneessaa akkanaa kana duubaan eenyufaa jiran waan jettanii ijoollee teenya warra koomentii barreessan. Warri gocha hamaa kan akka dalagamuuf gargaaree guddaan warra koomentii barreessan. Akkamitti waan jettan mucaarree fan isin jedhu wallaalaa fi jazbaan kawaata akka hin beekne beekumsarraa qabeenyarraa waata akka hin qabne ka biyya ambaa jiru tiiktaakii badhatee as gubbaarra taa'ee gaafanni waa haasa'u gaafanni nama arrabsu obboleewwan kiyya shamarranii keessattuu ka dhiiraallee akkasuma. Gurbaan kun ganda kamii qofa ganda isaa eega hubataniif eega dhagahaan booda namtichi sun inshaallah khayrii haasa'u hamtuu dubbatu waan barbaade yoo inni dubbate irraan kaa'annee ganda ta'uu qofa Arsii taanaan Arsiin gara Arsii guraa Walloo taanaan Walloo gara Walloo guraa gandi biraallee akkasuma. Gaafa gochoonni akkanaa kun raawwatu gaafa dhufee mucaan nama arrabsu ijoolleen jala taa'anii akkas jedhuun dhugaa keetii dhuun goota kootti cabsiidhuun hayyuu kootti cabsiidhuun itti muddi irra marsi bubuqqisi kiingii koo maalii koo jettee ijoolleen koomintiidhaan namoota nagahaa ta'an osoo araqeen dhugin macheessan jechoota qofaan koomintii qofaan macheessan namni gaafa machaa'u waan godhuu fi waan jedhullee addaan baasee hin beeku. Gochoota kana duubaan qaamoleen jiran dhugaa dubbachuudhaaf baay'inaan adda durummaadhaan namni komadhu ijoollee koomintiiti. Warri koomintiidhaan nama macheessee karaarraa balleessu jira. Mee maalii hayyuu jetti? Mee maaliin goota jetti? Nama takka hantuuta ajjeesee hin beekne. Nama takka gandaa fi biyyaafis amantaafis waan tokko godhee hin beekneen goota koo hayyuu koo itti muddi bubuqqisi irra marsi asiin baasee dhugaa keetii hayyuu kenna maalii kenna jechuudhaan ijoollee jajjabeessan. Jara kanniintu akka ijoolleen kun kana ta'uu fi gargaara. Ammallee taanaan namni saayidii qabattanii nama rasaa jirtan dhaabbadha. Inni biraa ammoo qaamni kun waan kan akka raawwatuuf gochi kun akka babal'atuu fi akka heddummaatuuf tokko karaa kan saaqee akka hubannoo kiyyaatti yoo dogongoreen beeku warra miidiyaa irratti jaarsummaa jedhu. Warra tiiktaak irra manguddummaa ta'u. Manguddummaan tiiktaakii takkaa horamtee illee hin beektu. Haqa yoo dubbadhe miidiyaa kana gubbaatti ni haasan gatteenyaa martuu cufatee gara hojii fi bobba'a. Manguddummaan tiiktaakidhaa sirrii miti. Manguddummaan tiiktaakii dhaabbachuu qabdi. Akka an beekutti seera biyya kamiitti illee haala biyya kamiitti illee manguddummaa kam keessatti illee dura manguddummaa yookaan jaarsummaan kun qaamni lamaa wal dhabe eegalolli dhaabbate jidduu seena manguddoon. Dhaabbachuu qofa osoo hin taane qaamni kunis manguddummaa kennatee qaamni kunis manguddummaa kennatee manguddummaa irra eega walii galan booda manguddummaan ta'amaa eentu miidhamaadhaan achi booda laalama. Osoma ta'e illee. Manguddummaan dhugaa ammallee tiiktaa gubbaan jirtuyyuu. Manguddummaan dhugaa yoo jiraatte lafa jirtu. Ammallee taanaan haqa ijoollee kanaa akka namni biraa ganaa ganda biraatiin hin daldalle akka miidhamaan biraallee akka hin miidhamnee fi carraa akka filannootti ankaa'u tokkoo fi tokko jara kana haala danda'ameen jarri kun addunyaa gubbaa jiranii addunyaa keessaallee tiiktaayee keessa jiran. Odeeffannoo lookeeshinii namni tokko bakka tokko jiraachuu aappii hunda keessaa aappiin akka tiiktaakidhaa odeeffannoo bakka namni sun jiru himu tokko illee hin jiru. Safaaraan Suudiidhaa ummanni keenya biyya Suudi Arabiyaa jiru qaama waan akkaan raawwatu kamillee haa ta'u ijoollee Walloos haa ta'u Arsiis haa ta'u eenyuun haa ta'u qaama akkanaa kana bakka inni jirutti mootummaa wajjin ta'anii seeratti yoo dhiheessine warabbal kaaba umrii keessan guutuu as gubbaa teessanii jaarsummaa teettan malee jaarsummaa as gubbaa furamtu akka illee hin jiru. An nagaa akka bu'u namni ana caala barbaadu hin jiru yaadda akka kiyyattan. Nagaan barbaada nan hawwaa nan jajjabeessas. Garuu dhimmi kun asitti dhaabbatu ijoolleen kun adabbii mataa isaanii argachuudha qabanii bakka isaan jiranitti haala danda'ameen guddaa fi xiqqaan osoo ganda kiyya amantaa kiyya gosa kiyya hin jenne ijoollee kana bakka isaan jiranitti hawaasni keenya walii galee tokko tahee Arsiis haa ta'u Walloos haa ta'u seera jala oolfamuudha qaban. Ammallee taanaan ijoollee waan kana raawwatan warra hayyama biyya sanii qabutu mana kireessee galcha waliin beeyna biyya raawaa qilleensa gubbaan jiraatan. Warra hayyama biyya sanii qabutu ijoollee kana qallaba. Warra hayyama konkolaachisaa biyya sanii qabutu ijoollee kanaan deema bakka inni barbaadu geessa. Qilleensa gubbaan jiran. Kana jennaani as gubbaa teenyee manguddummaa deemna yoo jettan namticha zallamame marsaa lammaffaa zallamuu jirtan warri manguddummaa teessan.
irran deebi'aa namticha miidhameel marsaa lammaffaa miidhaa jirta warra as gubbaadhaa miidhaa wanta manguddummaa ta'aa jirtan manguddummaan tiiktaakidhaan nun barbaachisu jedhan kanaaf hawaasa keenyaaf nagaa ummata keenyaaf tokkummaa rabbi haa fidu wanni dhagahaa jirru argaa jirru waan baay'ee namatti ulfaatuu fi nama jibbisiisuudha yoo dheeresse ammoo dhiifama na godhaati namoonni dhuftanii yaada keessan kennitan ammoo yaada keessan qofa kennitanii deemuu osoo hin taane osoo wal dhageeffataa yaada walii hubataa gara wayii addaan deemne waan bareedaadha ammallee irran deebi'aa namni manguddummaa ta'aa jiru jaruma koollabaa jirullee jaruma jarri kun qaamni jaraa kun hundi tokkuma kanaafuu haasaa kiyya ajandaa baay'ee qabadhe turelleedha namoota baay'ee as gubbaa jira waan ta'eef yoo hira argadhe boodatti deebi'aa ulfaadha horaa bulaa deebana dagaaga daraara. جزاك الله خيرا وفقكم الله كانت تدبي أتراتر قرآن ديما أما في إن شاء الله كانوا نمن التان أوف بيتني حكولي ميدو سونتان يادا غبابا وني يادا وانا في اللي بقى ننجلو يادا بول فكاتا تدد ما جرا يعني أنا قد جيب سيد أمور رزالة الإبا فوري فوي يكون أكاسيباتني نغايا لبسا خاصة أكول بيتنين خاصة أكول بيتنين أكول دياتنين نغايا لبسا نغايا مالي وني نما باسنجرو سنين جري سنين نامتا وصونم نكون هندين بين وصونم نكون هندي أسين ديمين نغايا لبسا كتيرا كشمراني نغايا لبسا ركو أما بودا دفوف أوفيقا نغودا كركو دلقي نمي ركو دلقي أكا هيرافي نما جلالي أكمباني seenaa jalaalee akkam baane kuni dhibba jala sararee beekuu qaba namni. Gochi amma dalagame kuni osoo gadi bu'ee ajaaksiidhaan dhibba dhiqatee akka isarraa gadi mulqabne beekaadha. Akka seenaa badaa ofirratti hin galmeessine akka seenaa badaa ofirratti hojjanne walirratti hin hojjanne amaanaa rabbii kan isin dhaamadha namni itti aanu dubbadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هندو باء دبتامي وانت في باء ننجرو واني دبتام صلاة دبتامي أني أكا وانتما دبي مدبرا إرى ديبو يوتاتي مالي باء اللين قبو جال قبرتي أما في أكما بويا أنا مجراني نغا لبسودا جولين قبمتي جراتي غداد إيفمتو ijoolleen tuni maal keessa akka jirtu ijoollee duraa sanillee barbaadudha ijoollee miidhaan irra qaqqabeessan jechuun jalqaba irratti achi booda wanti mootu asirratti akkuma isin jettan jaarsummaa wanni jedhamu hin jiru ijoolleen jaarsummaa irratti amanaa hin jiran rakkoo hamaatu as deemaa jira ijoolleen akka yoo gasti hedduu dhaytanii kalaaltan taate dhaaduun waan biraati. Kaleessa baaba shirriyaa deebi'aa namoota baay'eetu waa'ee kanaa nagaa labsu ijoolleen deebi'anii akka waan diinatti isaan laaluu jiranii jechuudha. Kanaaf nagaa labsuun dura ijoolleedhaan rakkoo kana uuman dura qabamuu qabanii jechuudha. Warroonni Saa'udii keessa jirtan warri seera qabdan warri waraqaa qabdan. Bakka namni jiru eenyummaa nuun beeka yeroo ammaa kana jechuudha. Namni beekaa wadhoo isa beekaa harka walirra qaba malee. Saayizii qabattanii hin deebina ebaluu kiyya hin jedhina asirratti. Rakkoon kun deemee booda bakka biraa gahuudhaaf deema. Kanaaf rakkoon amma deemu kun immoo tuuduu akirishee isin dhaqqaba jechuudha warroonni achi keessa jirtan warri seera qabna jettanii achi keessa jirtan. Gaarra ijoolleen walloo jedhanii ofiin yaaman wayii gastii wayii maal jedhanii araaruma kanaa yoo teennee jedhani araarumaanuu yoo dhumate viidiyoo waraabbannee qabna ka arsii mataa ittiin gaccabsinu borii yoo jarra ol baanii dubbatani. Dhugatti arsiin kanaan mataan cabuun jira abadan walloon mataan cabuun jira la kanaaf akka nama tokkootti akka namummaatti waan kana ofirratti fudhaatii ilmaan kana bakka jiranitti ijoollee rakkoo kana kaasani harka abbaa tokkootiin ibidda qabatuun nama dhibuu jedhani warroonni rakkoo kana uumanii bakka mukayyifni bakka taalli